Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa ministeera gorsaa dhimma dargaggoo fi ispoortii muummicha ministeeraa kan ta'an akkasumas hooggansa olaanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaati. Obbo Qajeelaa baga nagaadhaan dhuftanii waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif guddaa isin galateeffanna. Isinis galatooma waan naaf hirtaniif. Tole yeroo dheeraadhaaf adda bilisummaa Oromoo keessatti dabarsitaniitu waggoota 45 jechuun baay'ee guddaadha. Bu'aa bahii kana hundumaa eegee dabarsitanii booddee garuu waggoota 50 olii fi qabsoo adda bilisummaa Oromoo gaggeeffame keessatti milkaa'ina guddaa irra geessanitti jechuu hin dandeenyaa yookaan immoo sababii milkaa'uu dadhabuu keessanii maali? Adda bilisummaa Oromoo bara dheeraa qaba. Adda bilisummaa Oromoo bara 1973 akka Faranjiitti yookaan immoo akka Itoophiyaatti 65 irraa jalqabee bu'uureffamuunsaa 1965 akka Itoophiyaatti akka Faranjiitti 73 jechuudha. Yeroo sana nama muraasatu ture beektota turan beektota jajjaboo warra akka Baaroo Tumsaa fa'aa Leencoo Lataa fa'aa Diimaa Nagoo fa'aa Abbiyyuu Galataa fa'aa namoota jedhamanii Magarsaa Barii fa'aa. Maaddee tokkotu ture maaddee sanatu bu'uureesse koree waaltaa jedhamee ijaarame Central Coordinating Body jedhamee ijaarame inni kuni assignmentii walii kennan qorannoo deemaa ture gaaffiin Oromoo maali kan jirrutti gaaffiin Oromoo artikuleet godhuudhaaf qorannoo gahaan godhamu ture isa kanatu qoratamaa ture. Sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo maal ta'uu qaba kan jiru wixineensaa akka wixinamu dirqama kenname. I remember in history of the life Jaal Diimaa fi Jaal Baaroo fi Jaal Leencootu wixine sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo amma qabannee deemaa jiru kana yeroo yerootti fofooyyaa dhufe kana. Achirraatii babal'ataa dhufe magaalaa keessatti bara Haile Sillaasee paartii ijaaruun dhorkaadha. Frontii magaalaa keessatti Finfinnee keessatti ijaaruu miti paartii siyaasaa tokko dhaabuun baay'ee rakkisaa ture. Inni kun laf jalatti deemaa ture nama ijaaruu nama dammaqsuu yeroo hojii baay'ee gaafate wanti sun Oromoo dammaqsuun hojii guddaa ture. Gaaffiin Oromoo namatti muufu akka har'a namni hundumtuu waa'ee Oromoo haasa'u miti. Dubbachuuf iyyuu riiskii fudhattee haasofta nama tokkotti nama baay'ee amantu namatti dhiyaatu tokkoyyuu waa'ee adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo waa'ee kaayyoo gaaffii Oromoodhaa kaasuun yaaddoodha qaba ture. Maaliif iccitiin isaa yoo ba'ee balaa guddaadha. Hidhaa qofa miti ajjeechaa sadarkaa sanatti nama geessa ture yeroo sana. Kanaafuu laf jalatti kan hojjechuu ture uummata Oromoo dammaqsuu dargaggoota dammaqsuu mana barumsaa keessatti sochii barattootaa kana jabeessuutu ture adda bilisummaa Oromoo. Isa kanatti milkaa'eera nama dammaqsuu irratti yeroo dheeraatti haa fudhatu iyyuu malee uummati Oromoo keessumaa bara 1983 Itoophiyaa gaafa chaartera seenamu uummati Oromoo Oromummaa isaa sirriitti of gaafanni kan inni hubatee jaarmiyaa siyaasaa qabaachuu isaa iyyuu cimaa qabaachuu isaa gaafa sana hubatee san dura dirree qabsoo karaa bahaatti banamee magaalaa kee gara baadiyyaatti bahamuun dhufee gara dirree bahaatti dirreen qabsoodhaa banamee achi keessattis balaa gurguddaatti ture lola Somaaliyaatti ture yeroo sana amma Zeed Barreen fa'aa Itoophiyaa weeraranii amma Awaashitti dhufanii bahaa Itoophiyaa fi kibba Itoophiyaa kana naannoo Oromoo hanga Baaleetti fi amma Awaashitti qabachuudhaaf sochii ture kana gidduu ture adda bilisummaa Oromoo. Dargiidhaanis lolaa Zeed Barreedhaanis lolaa gidduu kana turamee miidhaa guddaatu irra ga'e. Miidhaa guddaan irra ga'ee haa ta'u garuu yeroo sana meeshaa hedduu argatanii dargaggootni baay'ee lola sana keessa meeshaanis dhufee argatanii lafa bal'aa keessa socho'aa turan jechuudha. Naannoo Bookee kanaa, naannoo Goballee kanaa, Daaroo Labuu kanaa, Taajaa jedhamu kana keessa sochii baay'eetu ture yeroo sana jechuudha. Achi dirree dhiyaattis baname. Dirree dhiyaattis yeroo booda firoontiin adda addaa banamu jedhamee tokko dirree dhiyaatti akka banamu kan biraa immoo kibba bahaatti karaa Baaleetiinis akka banamu godhamee firoontiin sadiitu baname jechuudha. Gara bahaa dhiyaa deemanii achittis Jaal Leencoo faatu saaqe. Dirree
dhiyaa dhaqanii jaalxaan fa'aa leencoo fa'aa dhaqanii mootummaa Sudaan wajjin isaanii warra Eertiraas quunnamanii haala mijeessanii dirree karaa dhiyaa saaqame jechuudha. Gara bara 1981 kan inni baname naannoo 1981 akka faranjiitti. Akka Itoophiyaatti naannoo 73 jechuudha. Inni sun egaa babal'ataa dhufee achiin SPLA wajjin solloluu ture. SPLA mootummaan Itoophiyaadhaan SPLA warra kibba Sudaan ijaaree adda bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuudhaaf baay'ee gargaaraa ture jara sana gufuu nutti ta'e jechuudha. Asiinis karaa bahaas immoo warri Somaalee Galbeedii jedhaman Somaalee dhiyaa jedhanii Zaid Barreen fa'aa ijaaran adda bilisummaa Oromoo lolaa turan jechuudha. Kana gidduutti saanduwichii ta'uun ture adda bilisummaa Oromoo yeroo sana. Kana gidduutti immoo wannoo ture konfliktiinis dhalate dhaaba keessatti jaarraa fa'ii fi warra magaalaarraa boodarra dhaqee gidduutti garaagarummaan dhalate ispiliitii guddaan tokko uumame innis adda bilisummaa Oromoo miidheera. Haa ta'uu adda bilisummaa Oromoo sarvaayiv godhee qabsoo hidhannootti fufee dirree bahaa keessattis kora sabaas godhatanii bahaaf dhiyoo walitti dhufanii jilli qabsaa'otaa walitti dhufee bara 1989 sentralaayizii kan ta'e hooggana waloo tolfatanii kanaan jiraniiti chaartera seennee jechuudha. Gaafa chaartera seenamu hojii siyaasaa baay'eetu hojjetame. Hojii hedduutu hanga wallootti hanga waan biraatti deemame Oromiyaa waliin gahee adda bilisummaa Oromoo yeroo sana. Uummata Oromoos baay'ee duukaa dhaabbatee yeroo chaartera seennu immoo bu'aa maal argamsiise seettuufi tokko uummata Oromoo eenyummaa isaa baree dammaqee obbareera. Adda bilisummaa Oromoo immoo akka simbooliitti fudhateera. Simbooloon Oromoo naashinaalizim jedhee fudhatee jala hiriiree yeroo sanatti bulchiinsas immoo federeeshiniidhaan akka bulamu kan amma kan yeroo sana yaada isaa dhiyeessee wixineessaas chaarter kan godhe Leencoo wayii kun waan guddaadha. Waa'ee mirga hiree murteeffannaa, waa'ee mirga dimookiraasii, waa'ee mirga namoomaa chaarterii sana keessa galfamee akkaataa ittiin bulamu yeroo jalqabaatiif immoo maltii paartiileen baay'een akka biyya kana keessa jiraatan. Duraan bara dargii sappaa qofatti ture paartiin biraadhaan jiru. Kun waan guddaadha hojii baay'eetu hojjetamee bu'aa baay'eetu argamee waan tuffatamu miti mallattoolee Oromoo baay'eetu deebi'e. Oromiyaa kan jedhu steetii tokko dhalate. Isaan steet waan yaadamu turre bara nuti ijoollee turre steetii Oromiyaa ijaaruu miti. Oromiyaa jette maqaa masaa waamuun isaa fiddee dhufa. Maquma Oromootiin socho'uun baay'ee rakkisaa ture. Kun political achievementii guddaa argateera adda bilisummaa Oromoo. Oromoo keessatti sagantaan adda bilisummaa Oromoo, kaayyoon adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo keessatti fudhatama argateera. Political achieve godheera. Militarily boodattafneera. Karaa waraanaatiin boodattafameera. Maaliif Shaabiyaaf addursee, TPLF addursee humna ta'e otoo adda bilisummaa Oromoo humna hin ta'in. Adda bilisummaa Oromoo akka humna hin taane kan godhe warra silasitti maa tureera. Tokkoffaa dhiibbaa alaa biyyoota ollaa karaa Somaaliyaarraan ture. Karaa kibba Sudaan irraatiin lola SPLN waraana keenya lolaa ture. Kan biraa immoo warri biroos warri fagoo jiranis adda bilisummaa Oromoo gargaaruu irratti baay'ee of kennoon turre. Kana biratti gaa dhufanii warri TPLF fi Shaabiyaa humna waraanaatiin baay'ina humna waraanaatii fi meeshaatiin bira darbanii dhufanii Finfinnee qabachuu danda'an jechuudha. Militariliidha adda bilisummaa Oromoo kan hanga silaa barbaadamu iddoo silaa barbaadamu sana hin gahin hafe malee politikaalii bakka barbaadamu gaheera. Biyya kana keessatti immoo waan yaaddu tokko waan akeeka kee tokko bakkaan gahuudhaaf humni si barbaachisa. Humnis jiraachuutu irra jira. Inni humna qabu si dhiibaa jechuudha. Nu dhiiban amma nu dhiibanii nu baasan yeroo sana chaartera keessaati warri wayyaanee. Shaabiyaanis gargaaree wayyaanee gargaaranii lolanii lola hamaa ture.
kiraayisii guddaa ture wareegama baay'ee kaffalame yeroo sana hoggana hedduutu wareegame akka kanatti deebinee sana suphaa turre jechuudha saboota rukuttaan 92 rukutame suni waan salphaa miti. Isatu deebi'ee adda bilisummaa Oromoo akka ka'ee hin bayyananne humna hin taane kan godhe rukuttaa gaafa sanaati. Hanga danda'ame gaaboo yaalle yeroo rukuttaan sirra ga'u leellaan tokko sirra ga'u kiraayisisii seentu immoo namni quba walitti qaba. Abaluu balleesse gaafa fileeriitiin jiru quba walitti qabama gaafa milkiin jiru immoo yeroo sana anatu milkii kana fide ana milkii kana fide jira. Milkiin jiraannaan lollu baay'een iyyuu hin jiru. Garuu gaafa jeequmsi keessatti uumamu immoo namni wal dhabuutu baay'ata kan wal dhabbiin tuttureera. Inni wal dhabbiin keessatti deemu kuni adda bilisummaa Oromoo gara fuulduraatti akka hin deemnes kan godhe keessaa inni tokko inni guddaan isa kana wal takaaluutu jira. Oromoo keessaa leaders icon ta'anii namooti yoo ba'anii fakkeenyaaf yeroo chaartiraa jaalleen cufaa icon turan baay'ee akkama dulloomanii mul'atan isin argitan kanatu hin ta'in yaangis ture. Oraatiriidha, artikuleet godhaa, namooti garagaraas akkasuma deemaa fa'aa walitti inaafuu dhufee jechuudha. Namni Oromoon gaafa fuuldura tokko bahu inaaffaatu jira. Oromootu walitti inaafa, wal tuffata, wal xiqqeessu waan akkasii fa'aa darbee mul'achaa ture yeroo chaartirii sana. Gaafa achiitii kiraayisisiin seename rukuttaan nurra ga'u namni garii sakaanitti quba qabu maaliin kun dhufee laafinni kun dhufee jechuudha. Laafinaatti xiqqoo tuquu yaalte sun hanga silaa barbaadamu deemee raasa jettu akka silaa barbaadamu akka hin deemne ka godhe internal rakkoonni keessa isaatii qabu. Malee bara dheeraa qaba akkuma jettan adda bilisummaa Oromoo. Haa ta'u garuu bu'aa buuses qaba. Kan hordofaa jirtan qophii keenya isin gaafannu karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbaa jirudha. Keessummaan keenya immoo Obbo Qajeelaa Mirdaasaati. Egaa Obbo Qajeelaa isintu yoo kakaastanii rakkinni keessaa adda bilisummaa Oromoo keessa jira. Yeroo garaa garaatti immoo cabiinsi gurguddaan adda bilisummaa Oromoo mudateera. Mee sababiin cabiinsa kanaa maalidha jettanii yaaddu? Adda bilisummaa Oromoo keessatti garaagarummaan yeroo garaa garaatti dhalate namootumatu bakka gaafatamummaa irratti wal qabu. Bakka gaafatamaa jechuun aangoo. Aangoon kun qabsoo keessatti aangoon wareegama silaa. Namni keessumaa qabsoo hidhannoo keessatti yeroo namni gaafatama olaanaa fudhatu hanguma sana wareegama inni kaffalu guddaa ta'a jechuudha. Gaafatama guddaadha amma wareegama lubbuutti kan inni gaafatu. Garuu tradishiniidhuma political party bara dergii fa'aa turetu jira. Laayinii koo malee ana malee jira. Ana malee waan hin jedhe malee kan jedhu namooti calaqqisan ni jiraatu. Akkuma sila xiqqoo barbaade namoota hooggana fuulduratti kabajuun ilaaluun keessumaa namoota dandeettii addaa qaban karaa dippiloomaasiitiinis political siyaasaadhaanis organize godhuu ijaaruu irratti iskiilii qabaachuudhaanis karismaatik namoota ta'an kana of duratti ilaalanii of duratti jajjabeeffachuutu baay'ee hanqatanu keessatti ture akkan argetti jechuudha. Warri biraa waanuma hin jirre tottolcheet kabeet bareechee simbolaayis godhata. Waanuma fakkeenya mootota durii yoo yaaddan ilaaltanii wannoo ta'anii miti namumatu tolche wannoo suuraatti tolchanii dhuma bareechanii maqaatti tolchanii simbolaayis godhatu akka liidarii. Ankeenya immoo liideriin yoggaa bahu dafeetti duulama. Namni jabaan tokko Oromoo keessaa yoo bahee namni dhageettii qabu tokko dubbatee nama amansiisuu danda'u karismaatik ta'e tokko as bahee xiqqootti inaafu walitti inaafu keessumaatee dhalataa kun guungummii ususii olola keessaa walirratti oofuu amata xiqqaarraa jalqabaa kanatu babal'ataa dhufee jechuudha. Keessumaa chaartiriidhaasitti
bara chaartiraadhaa asitti. Gaafa duraa gaafa dirree bahattu garaagarummaa sun dhalatee inni suni caasaan jaarmiyaas yeroo reefuu haaraa dhala uumamaa. Adda Bilisummaa Oromoo bara 1976 magaalaa Finfinnee kana keessatti akka Itoophiyaatti 68 kan qora sabaa godhatee hooggana filate. Haa ta'u immoo namooti dirree deeman jiru jaarraan kaasana dura. Waan caasaan asitti diriiree fi dirqama jaarraan faacetti itti jiran sun dabsanii wal simsiisuu hanqachuutu ture. Gaafa dirree dhaqanii gara jaarraa faatti dhaqanii caasaa sana ifan goonee sirriitti ifa godhanii dafanii gaafatama jiru caasaa jiru kana wal beeksisuudhaa fi orientii wal gochuu irratti tokko qabbanaa waan tureef rakka jaarraa fa'aa dirree dursanii waan seenaniif isaan immoo akka hoogganaa qabsoo sanaatti jaarmiyaa sanaatti waan fudhatanii jiraniif kan biraa immoo magaalaa keessatti immoo kan filame akka seeraatti immoo akka koraatti immoo kan filame immoo Jaal Magarsaa ture yeroo sana xiqqoo inni kun confusionii wayii uumeera. Kana keessatti jaarraan faachi ba'uun dhufe jechuudha. Waan wallabbeen ideoloojiin biraa jaarraanis naashinaalistiidha. Booda Islaamic Front jedhee haa ijaaru malee sabboonaadha jaarraanii. Garuu wal hubannaadhuma hoogganoota tolfachuu hanqachuu irraa personalitiidhuma bakka tokko akka liideriitti of hubachuu liideriin immoo sirnaan tolfama. Kaan immoo akkasumatti virtue of qabsoo midhannoo kee jiraachuudhaan immoo akkuma hoogganaatti kan of ilaalus ni jira. Kun kana yeroo gaafa dura inni boodanaa garuu rukuttaadhuma silansi jedhee yeroo chaartira kee baanu Ihaadegiif Shaabiyaa wal ta'anii rukutanii faca'insa ta'e hoogganni isin faca'ee kaan wareegame miseensi isin faca'ee jaarmiyaa waraanaa isin faca'ee jaarmiyaan miseensotaa isin faca'e. Isa kana keessatti gaa namoota wal ba'uu barbaadan ni jiru. Carraa kanaan girrii kanaan namooti ol ba'anii maqaan Adda Bilisummaa Oromoo biraandii ta'e. Biraandii beekamaa baay'ee. Maqaa jaallatamaa namni jaallatu ijoolleen daa'imni namni guddaan jaartiin baalli muki Adda Bilisummaa Oromoo gaafa jiru Adda Bilisummaa Oromoo kun qabeenyaa guddaa ta'e. Qabeenyaa kana akka qabeenyaatti fudhatanii irratti wal qabu dhufe jechuudha. Akka meeshaa qabsootti dhiisanii ittiin qabsoo gochuurraa maqaa Adda Bilisummaa Oromootiin jiraachuu maqaa Adda Bilisummaa Oromootiin beekamuu abaluu Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromooti jedhamee maqaan isaa ka'u. Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo kan filamu koraanidha hamma beekutti. Koratu taa'edha kan filatu Hayyuu Duree. Rakkinillee yoo jiraate kan buusuu danda'u koradha. Namni tokko sababuma inaafeef yookaan immoo Adda Bilisummaa Oromoo hoogganaa ta'uun barbaade sababuma jedheef qofa hoogganaa ta'uun danda'u hagam beekutti. Rakkinni kan jiru hooggantoota biroo immoo miseensota bira ture haala kana. Hoogganni korri Adda Bilisummaa Oromoo akkuma isin jedhe korri jalqabaa korri bu'uureessaan Finfinnee 76. Gaafa dirree seenanii korra dirree bahaa godhan korra godinaa jedhanii bahaatti godhanii jaarraa filanii jechuudha godinaa bahaatti cheermaanii godhanii filanii kan akka waliigalaatti immoo Magarsaa kan tutureegaa kan taa'ee jiru. Ergasii booda korri taa'uuf iyyuu haala mijoofne. Korri hin jiru. Jaal Magarsaan faas wareegaman baay'ee. Hayyuu Duree dabalatee, ittaanaa Hayyuu Duree dabalatee namni 10 top leaders Jaal Baaroon faas haala adda addaatiin wareegaman yeroo sana. Amma gaappiin uumameera jechuudha. Hooggana keessatti yeroo duraa sana gaappiin leadershipii uumameera. Otuu kanaan jiramuuti suphamaadhumaa dirqama walitti kennaa hanga 1989 deemee jechuudha. Otuu korri hin taa'in. Isarratti galaa isaan ofiishaalii filame jechuudha. Dirree bahaa keessaatii ta'uu qaba jedhamee maaliif qabsoonni hidhannoo achitti jalqabe waan ta'eef dirree bahaatti filamuu qabatanii achi keessatti galaa isaan filamee kan walii galaa ta'a jechuudha. Dirree dhiyaa kee ammoo ittaanaan dirree dhiyaarraa ta'u jedhamee achi immoo filannoon gaafa ta'u jaalleen cufa filame jechuudha. Amma isaan kana lamaan Hayyuu Dureedhaaf ittaanaa Hayyuu Duree ta'aniiti chaartira gaafa seennu. Akkasuu ta'ee immoo
dirqama namni waggaa dirqama fudhatee hojjetu hojii irratti wal bira darbu wal caaluun ni jira. Hojii irratti mul'achuun ni jira maal jechuun jira. Yeroo chaartiraa sana gaafa chaartira seennu mana mariitti ijaarame akka paarlaamaa mana marii yeroodhaaf waggaa lamaaf jedhamee transitional government kan ijaare jechuudha. Mana marii sanatu mootummaa ijaare. Mana marii keessatti nama 12 qaba ture Adda Bilisummaa Oromoo Kootaa. Even achuma keessattuu qooda fudhachuudhaaf wal dorgommiin dhufe jechuudha. Yeroo sana immoo hoogganni yeroo sana ture baay'ee bilchaataadha. Hanga danda'ametti naannolee Oromiyaa hundarraati tokko tokko. Harargee irraa, Boorana irraa, Dhiyaarraa, Jimma irraa, Shawaa irraa akkasitti fuudhaniiti parlamentaariyan waan ta'eef at least naannoo ripireezentii godhu jedhanii namoota fidanii kakkaa'aniiru. Namni garii immoo qabsoo keessa ture immoo yeroo dheeraa immoo ani qabsoo keessa ture ani konferensii sanarra nannee ani miseensa mikira beetii hin taane ani ambaasaaddara hin taane ani ministeera hin taane kan jedhu faatu ture jechuudha. Keessatti gungumama ni beena nuti ol beeka yeroo sana. Na fedhiin ni jiraata. Deemanii egaa maaltu dhufee warra akkas jedhu kanatu gaafa faca'insi dhufe ol ba'e. Ol ba'ee korammaa sadhumaa Moqodishootti korri gabaabaan tokko ta'e. Bara 1998 haala rakkisaa keessatti lafa namni hin jirretti lafa bakka bu'ooti baay'een hin argamanitti korri xiqqaan tokko ta'ee ergalaa isaan filamee deebi'ee lammaffaa filamee nama biraa immoo kan dhiirra baharraati namni bultuun biyyoo jedhamu taanaa ta'e filamee jechuudha. Koraa tattamaati korri sun. Hoogganoonni durii hin jiranne. Hoogganoonni dirree dhiyaarra turan baay'inaan hin argamne. Miseensoti sila argamu qaban qondaalota siyaasaa argamu qaban hin argamne. Nama muraasa nama 50-60 hin caalletu walgahii taa'e. Jasti dhaabichuma dandamachiisuudhaaf haa ta'u jennee fudhannee hundumtuu jala hiriiree otuun turin immoo Galaasaan bu'u malee jedhamee Galaasaan rizaayin godhee isa booda Daawud iddoo sana ji'a 6 hanga korri sabaa sirnaa ta'utti jedhamee ji'a 6 otuu korri hin filin Central Committeetti yeroodhaaf ji'a 6 korri amma godhamutti jedhamee achi kaa'ame jechuudha. Achumatti hafee Daawud ammaa kun bara 1999 kan inni qabaranjeetti waggaa 26 har'aati jechuudha. Isa booda korri mataa yeroo taa'u garuu addaan fagaatee taa'a kan sila waggaa 4 taa'uu qabu. Waggaa 13 faayiroonni turutu jira. Abbius ta'eera waa'een koraa kuni kora yeroodhaan gochuu dhabu, walgahii yeroodhaan gochuu dhabu, yeroo koon alatti dafanii ol ga'anii marii gochuu dhabu. Waan adda akkasii waan tureef wal diiguun kun yeroo 4-5 ta'e jechuudha. Dhuma mana Galaasaan iddoo sanaa keessatti gara yeroo 5 kan adda ba'iinsi kun kan dhufe. Wal dhiibuu jira jechuudha. Tokkoffaa kora deemsisuu diduu. Korri yeroodhaan kan inni taa'u hayyamuu diduu. Heerri immoo waggaa 4 jedha. Heera jechuun konstituushinii qabna. Baay'ee keenya waggaa 4 kan jechaaf jedhame sun ture waggaa 5 ture 2004 akka faranjiitti Eertiraa keessatti ta'e. Achi deebi'ee waggaa 13 tureeti bara 2017 biyyatti galuudhaaf waggaa tokko nuuf waggaa yoon guutu ta'e jechuudha yeroo lama. Maaliifidha korri kun kan yeroo isaatti na deemsifamu? Korri kan inni deemsifamnee fi tokkoffaa namni al tokkotti filamee iddoo sana taa'e akka korri sirnaa kan namni baay'ee irratti hirmaatu bakka bu'ooti iddoo adda irraa dhufanii dimokiraatik karaa ta'een irratti hirmaatu fedhii dhabuurraati. Namni tokko qofti murteessuu danda'a adda bilisummaa Oromoo keessatti jechuun haala mijeessaa hoogganni waan iddoo tokko marcuma qabannaan faayinaansii irratti ni ajaja caasaa adda addaa irratti foreign relation irratti contact personidha bakka bu'aa dhaabaati waan jedhamu Eertiraa keessa immoo jirra biyya keenya keessa immoo hin jirru kana quba qabaadha. Lafti nuti jirru biyya Oromaa keessa mijataa miti akka silaa barbaadamutti korri kun akka hin taane kan godhe
tokko gara koraatti gaafa dhiyaatamu konfliktiin gidduu jeequmsi dhalataa jechuudha dhaaba keessatti. Waama xiqqaarraa ka'ee waama gabaabaa ta'e waama tokkorraa ka'eeti babal'ifama. Miseensi ni faca'a. Hoogganaa adda ba'a. Hin haphata. Akkasitti gadaan suni irra ejjetamee darbama akkasumatti fudhatee deema jechuudha. Marcuma qabatee jiru. Inni kun waggaa dheeraa deemee nama ofii barbaaduu fi akka silaa ofii barbaadutti immoo tolfataa jechuudha wagganni achirra jiru kun. Maaliif warri gameeyyiin miseensota gameeyyiin muuxannoo qaban bara dheeraa qabsoo keessa turan already akka biraatti wallabbiidhaan hin baha. Deemee immoo korri kan biraa ta'e ammas immoo konfliktii biraatu tolfama gaafa gara koraatti dhiyaatamu. Fakkeenyaaf 2004 korri sabaa godhame 2008 godhamu turre. 2008 jala gaafa ga'u ta'ee jedhamee dhaaba keessatti jeequmsi uumamee dhaabichi iddoo lamatti baqaqee jechuudha. Yeroo Kamaal fa'aa, Leencoo Baatee fa'aa, Sanuseen fa'aa namni hedduun dhaabarraa yeroo ba'an jechuudha. Almost namni gara walakkaa ta'utu dhaabarraati. Kun maal godhaa deebi'ee ammoo dhaabicha haphisee dhaabicha haphatee yeroo fudhataa jira deebi'ee kiraayisisii keessaa sana keessaa bahuudhaaf iyyuu yeroo dheeraa isa fudhata. Isa silaatti 2008tti ta'u 2017tti ta'ee jechuudha. Kan silaa 2004 irra dabarree 2008tti gochuun nurra ture 2017 dhaqee goototamee harkifamee jechuudha. So kanaaf namuma dura taa'e sanatti achuma taa'aa jechuudha amma gaafasitti. Akka itti jijjiirtu hin jiru akkuma tasilette kora eeggata. Korri immoo yeroodhaan hin ta'u yoo hin goona jedhames immoo itti yaadamee ka'ee waan biraatti dhalatee gidduutti jeequmsi akka itti dheerataa dhufee kana Adda Bilisummaa Oromoo jaarmiyaa isaatu ittituu dadhabe sababa kanaatiin. Adda Bilisummaa Oromoo kan inni hundeeffame mirga kabachiisuufidha. Jalqabuma isaayyuu jechuudha. Mirga saba guddaa tokko kan falmu akkamittiin mirga hoogganaa tokko duwwaa miti miseensonni achi jiran hundumtiyyuu mirga saba guddaa tokkootiif falmina jedhanii warreen achitti walitti qabamanidha. Korri yeroo malee adeemsifamuu yeroo diduu yeroo wanti akkasin jettan kana walitti naafuu maal jiru kuni akkamittiin namni saba guddaa bakka bu'ee hin falmina jedhee jiru tokko mirga isaa kabachiisee korri yeroodhaan adeemsifamu akkamittiin hin taasisu. Mirga kabachiisuudhaaf wallaansoo baay'ee godhama. Hanga wareegama lubbuutu jeequmsi yeroo dhalatu ta'uu qaba seerri kun kabajamuu qaba sirnaan deemuu qabna jedhamee gaafa gaaffiin ka'u waldhabbiin dhalatee hanga sadarkaa qabu walitti dhugaasuu jira jechuudha. Amma lubbuun namaayyuu baay'ee wantoota kabachiisuudhaaf dimokiraataayiz godhuudhaaf Adda Bilisummaa Oromoo keessa isaa dimokiraataayiz godhuudhaaf qabsoo baay'ee godhame. Namni faffaceensi kun kanumarraa dhufe wal qabuu wal falmuu yoo ta'e gaaffii mirgaa kaaftee maqaa isii kennamu, maqaa isii tolchama, maqaa isiitti ba'a. Maqaa walii kennu, maqaa wal moggaasu, diina jedhama, farreen jedhama, lukkee jedhama. Maqaa hin jirre fidanii namatti maxxansu konspiraasii bakka namarratti olola dhoksaadhaanis fuula duraanis olola oofuutu jira. Olola diigaa yeroo baay'ee immoo dhaabisa. Keessumaa edda intarneetiin dhufe immoo intarneetiidhaan immoo kaampeenii meeqatu godhama. Hojii qabsoodhaaf dhiifameeti bajeeti sana fayyif ba'a. Nama waliin jiru irratti qabsoo godhuudhaaf, nama sibira jiru irratti olola oofuudhaaf tiimiin fa'aa tolfamee taa'ee hoogganuma olaanaa dhaaba keessa jijjiiran irratti nama biraa fakkeessanii nama biraa fakkaatanii olola akkasii fa'aa oofutu ture. Faayitiin jira gaa. Faayitiin jira, qabsoonni jira, wal qabuun ni jira. Egaa namni gaarii irresponsible warri ta'an ani fedhiin koo dhabamuurra dhaabichi diigamuu isaa fayya jedhanii warra filatantu jira. Yoo danda'an qabatanii fuulduruma deemu. Yoo dadhaban immoo haa diigamtu kan jedhutu ejjennoo akkasiitu jira dhaaba keessa. Egaa isin hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo yoo ta'u dhaabattaniyyuu miseensa olaanaa hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo keessa waggaa dheeraadhaaf nama turedha. Akka nama hooggansa olaanaa irra jirutti rakkooleen akkasii yeroo mudatanii dura dhaabbattanii beektu maal gootanii beektu rakkoota akkasii furuudhaaf? Ani warra hoogganaa keessas miseensas qondaalas ta'ee miseensas ta'ee hoogganas ta'ee gaafan ture boldilii waan jiru kaasuurraatii waan inni of duuba deebi'ee beekuu hin qabu. Kanaanis hin beekamayyuu.
dhaaba keessatti keessumaa Central Committee walgahii Central Committee keessatti diibeetii ta'u irratti yaadota yeroo garaagaraatti kaka'an kana yeroo wallabbiin garaagaraa kaka'u yaada furmaataa barbaadu dhaabicha akka nageenyi dhaaba sanaadhaa balaarran buune gochuudhaa fi waan sirrii hin taane sirrii miti jedhee qubatti qabu irratti wannoon qabu nama jaallanni waliin turree fi waliin jiranii warra kana ragaanoo nami garii of course hundumti keenya yeroo tokko dhaabi kun faca'uura nurkaa diigamurra jennee waan balleessaa tokko bira dabarra yeroo tokko tuma arginu yeroo tokko yoo dubbanne wannoo inni boolli kaan wannoo inni dhaaba kana nurkaa faca'aa jedhamee yaaddaame balleessaa deemu tokko hoggannoo olaanaa yeroo inni balleessaa adda addaa godhu yeroo bira dabarru ni jira. Garuu yeroo nuyi bira dabarre immoo ni jira jechuudha. Dubbannaa bira dabarru kana asmaraa gaafa turres hundumatu beeka ka biyya alaa jirus kan miseensota keenya biyya alaa jiranis Eertiraa keessa turanis actively namoota seera alaa warra deeman dura dhaabbatan keessaati nama tokko ture jechuudha. Haa ta'u garuu namooti garii aariidhaan dafanii dhaabaa keessaa ba'u. Eenyutti dhiiftanii deemtu baay'inni tonnoo goonan. Achuma keessa taa'anii falmina nuti. Dhaabachuma keessa taa'anii falmuu irratti dhaaba kana jijjiiruu irratti revolutionize godhuu irratti baay'ee hojjenne. Baay'ee wareegama baay'eetti kaffallee ittis miidhameera. Warra itti miidhame keessaa tokkodha. Asmaraa keessa gaafa turre, Eertiraa keessa gaafa turre. Lakkii lubbuu keetiif akkasiidha. Fuudhee faa ijoollee godhadheeran asitti. Biyyarraa coonyaan kodhuktee achitti ijoollee faana jalaa qabalu tokko. Lakkii ijoollee si jala jirtu kana faanaa hin jiru. Warri namoota keenya biyya alaas jiran biyya sana keessa jiran. Maaliif yoo dubbate taargeetii taata. Taargeetii taata. Namni dhabamuu jira maaltu jira. Nuti garuu kana jedhee waan akkasiitu jira. Jedhee sodaa hin qabu tureen. Booldiidhuma waan ejjennoo hin qabu. Naan ibsa kanarraa si jagaariidhaan hin ilaalamu hin beeka. Jagaariidhaan ilaalamtu yoo yaada adda ta'e tokko dhiyeessite wal beekatu. Kun ta'uu hin qabu jettee akkas ta'utu irra jira. Kun kana ta'urra yoo akkas ta'e wayyaa yoo jettee wannoodhaan inni ilaalamtu. Si dudduuba deebi'amee sirratti guungumamaa waan biraa jedhamaa waan biraa yaadamaa hin dhiibamta. Egaan warra dhiibamaa ture keessaa tokko. Haa dhiibamu iyyuu malee garuu ijoollummaa qorraa kaasee dhaaba kana gabaanan tureef tireendii dhaaba kana waan hin beekuuf warruma nu dhiibu kanas waan ol beennuuf ol beenna. Otuu dirreen seename innuma duraa qaabne ol beenna. Eenyu akka eenyu ta'e ol beenna. Akkuma wal dura dhaabbannetti dhufnee biyya gallee gaadhumarra immoo wanta ta'e beektu haala amma keessa jirru immoo isinuu quba qabdu. Kan daawwataa jirtan miidiyaa Soofumar qophii isin gaafannuuti. Sagantaa keenya hamma dhumaatti daawwachuudhaan waliin tura. Miidiyaa keenya subscribe gochuun maatii ta'a nu hordofaa. Egaa isinumti yoo kakaastanii isinii fi amma adda bilisummaa Oromoo biyya galee booddeeyyuu garee lamatti cabee jira. Gareen tokko kan jaalala Odeessaatiin hoogganamu, gareen tokko kan jaalala Araarsoo Biqilaatiin hoogganamudha. Mee akka isin kaasaa turtan gareen kun lamaan kan inni adda ba'e walitti naafuu aangoo barbaaduu wal xiqqeessuu irraatii kan ka'edha kan isin adda baatamu maaliifidha sababa addaa kan biraa qabdu? Adda ba'iinsi sun walitti naafuu walitti qonnoo jechuutu hin ta'in namuma nu hoogganutu namumatti maqaa dhooftee dureetti maqaa dhoofteetu nu facaase halkanuma tokkotti. Akkuma sila siin jedhe namooti yoo dhaaba keessatti yoo gaaffiin jiraate yoo kun fooyya'u jettee kun haa ta'u jettee yaada adda addaa yoo qabaatte hooggana sana ofirraa fageessuudhaaf facaasuudha. Ololoo oofanii waan tokko godhanii rabshaa godhanii facaasuutu baratame jechuudha. Waggaa 25 jira.
halkanuma tokkotti labsame jechuudha. Bara 1912. Miseensa keessaa akka baatantu labsame moo akka seenaa adda bilisummaa dhiistanii baatantu labsame maal godhanidha kan isaan labsame waan labsamen si ibsaa qoye. Wanta ololatu labsame. Duula ololaatu baname halkan tokkotti. Miidiyaa armaan baname. Utuma hoggannoo illee akkatti jiru halkanuma tokkotti official miidiyaa armaan irratti YouTube irratti TV ala jiru irratti hogganoota hanga tokko maqaa waamanii maqaa tarreessanii balaaleffachuu diinumsuu waajjira afaan seentanii jedhamu waajjira adda bilisummaa Oromoo waajjiruma keenya waajjira gullallee oluun seentan jedhanii gaafa dhannu keessaan balbala gadi cufanii hanga sanatti ololli baname jechuudha. Namuma silaati gaafatama qabu mataa irra jira jennu sanatu kana hundumaadha balleessee jechuudha halkan tokkotti. Jaarmiyaa tokko balaadha kun. Jaarmiyaa guddaa tokko hoogganaa hamma sana guddatu adda facaasu jechuun balaa guddaadha wanti sun. Balaa guddaa uume jechuudha. Maalii jennee ol gaafanne nu waan isaa maaltu ta'e jennee ol gaafanne kanaan dura quba qabdu ta'e hin beeknu. Walgahii ofuma hayyame, walgahii ofuma waamanii, walgahii hin beeku jedhe. Isa kora geggeessitanna? Kora miti kora dura. Gumii sabaa kan jennu Central Committee. Central Committee walgahii dhaabbataa yoo miti just mariidhumaaf haala hamaatu ture namatti hidhamaa yeroo Hacaaluun Faaddoo sana boodadhaa jeefame sana boodadhaa girgirrii ture dubbiin kun garamitti deema kan jedhu namni ol gaggaafatee marii agoonu jedhamee gaafa walgahii waamamu walgahii sanbata guddaa ganama hin jiru sanbata xiqqaa halkan waan kun banamee jira maaliif akka inni irratti baname wallaalle nuti. Akka jedhanitti ayuduree jijjiiruudhaaf deemamaa kan jedhuun kan hundumtuu ta'e. Namni ayuduree jijjiiruudhaaf kan saganteeffatee dhaqee siin jiru walgahii waamame siin jiru. Walgahichis kan waame isaan beekamtii mataatii waamame yoo jijjiirame waan rakkoonsaa jijjiiruus hin danda'amu. Walgahichi garuu walgahii ayuduree jijjiiruu miti. Central Committee mijuu guutus miti. Yeroo sanatti gaafina ayuduree jijjiiruus hin turre. Hin baarragan. Baarraguun marraa marcuma sana. Itti goggoguurraa waan marcuma sana jalaa butan itti fakkaatee halkanuma tokkotti miidiyaatti walgahii nuti hin beeknedha maaloodha maqaa meeqatti kennanii faca'insi sun ta'ee jechuudha. Faca'insi sana suphuudhaaf baay'ee yaalle nuti. Waan kana gatteenyaa haasofnu maaltu ta'e maaltu dhalate jennee dubbachuudhaaf gaafannus hin didee jechuudha namichi. Namni tokko garuu amma as biratti adda bilisummaa Oromoo akka uummata Oromoo biratti dhaaba guddaa dhaaba kabajamaadha. Namni tokko isin bittinneessuu, namni tokko walitti isin qabu, namni tokko dhaaba kana gargar facaasuu, aangoo akkasii qabaa kora qabdu, gumii sabaa qabdu, koree hojii raawwachiiftuu qabdu. Warri kun walitti dhufanii wanta kana furuudhaaf hin yaalle. Maqaan sheermaanii jedhu jira, maqaa ayuduree jedhu jira. Ayuduree maqaa ayuduree jedhu sanatu gaafatama dura taa'ummaa sanatti dhimma baanii abiyuus godhu jira. Miseensotatti facaa iddoo biraa, miseensi hin beeku iddoo biraa jiru. Olola si faca'u kana waan isaan beeku wal harkaa fuudhee oofa. Kana furuudhaaf baay'ee yaalle nuti. Yeroo faca'insi yeroo waan ololli sun banamu waan sana gatteenyee haasofne hafurru. Jedhee ani parsanaalee mataan kiyya. Waan kana daffiitti furmaata itti haa barbaadamu. Xiqqoo tureennaan garaan ta'an itti deemaa. Otuma abaaramaa jirru, otuma nurratti duulamaa jiru. Waan sana furuudhaaf baay'ee tattaafanne hin didame. Jaarsoliinis yaalan hin dadhabame. Walitti fiduun. Egaa namni si hidhame garii immoo hidhaa jiraa. Hoogganni kun akka biraatti faffaca'eera already. Kaan biyya alaa jiraa. Kaan immoo garii immoo dirreeyyuu dhaqeera. Central Committeen wal gahee mijuu guutee waa murteessuu danda'u hin jiru yeroo sanatti. Already adda adda baba'ee tokko nuyi bakka lamatti baanee jirraa jechuudha. Harki guddaan immoo faca'ee jira iddoo biraatti. Inni kaan biyya ollaa fi inni kaan biyya alaatti, inni kaan waraanatti dhaqee makame. Kaan immoo poolisii Oromiyaatti kan makame illee ni jira. Garii immoo adireesiin isaanii weessa akka jiru kan hin beekamne baatu jira jechuudha. Murtii kennuudhaaf immoo mijuu guutuu turre jira. Central Committee 2/3 ol ga'u turre jira. Harka 3 keessaa 2.
Central Committee 48 jira. Yoo xiqqaate 32 fi sanaa ol ga'utu irra jira. Murtii gurguddaa dabarsuudhaaf. Hankanaatiin murtii dabarsuu hin danda'u. 30 illee ol ga'ee murtii kamiyyuu dabarsuu hin danda'u. Akka kanatti dubbii wal xaxee deemaa ture. Boordiin filuudhaaf baay'ee tattaafate hin didee jechuudha. Silaa cheermaaniidha kan dhufee waan kanatti furmaata godhu jaarmiyaa kana kan balaarra buune akka silaa tiksuu gaafatama olaanaa akka qabu itti gaafatamaa silaa cheermaanii ture. Kara boordiitiin yeroo 2-3 yaalii baay'eetu godhame. Walitti nu fiduudhaaf. Nuti nanna kan hundummaa isaa fudhanne jechuudha. Just dhaabee kun faca'uu hin qabu diigamuu hin qabu kan jedhuutiin. Lammataa boordiin yeroo 3-4 yaalee gaafa dadhabu kora godhadhaa jedhe. Karaa dandeessaniin karaa isinii danda'ame hundatti gargaaramaatti kora godhadhaa jedhe na kora godhanne jechuudha. Isas yeroo sana kora sanas hin dide. Kora sana akka godhatan kan isin jedhe boordii filannooti. Boordii tayyame boordiitu hoogganni walitti dhufee rakkoo dhaaba kanaaf waan hin dandeenyeef kora waamaatii miseensota caasaa jiru hundumaa miseensota hoogganaa keessaa bakka dandeessan hundumaa waamaatii hoogganatti tolchaati dhaaba kana rakkina keessaa baasaa jiree labsa. Egaa akkasiin jechaa jirtanitti akkasiin kora geggeeffatan kan isin taasise boordii filannooti. Garuu dhiyeenya kanaaf gaaffii isin BBC Afaan Oromoo waliin taasistan irratti kora geggeeffatan kana boordiin filannoo kufaa akka taasisedha kan gabaafamee ture. Kora kana boordiin filannoo gam tokkoon isin eeyyame gam tokkoon maaliif kufaa isin jalaa taasise? Mootummaan faayinaansii waan nu godhe hin qabu. Adda bilisummaa Oromoo akka inni filannoo irraa qooda fudhatu barbaada boordiin. Walga'iin mijuun goone tokko ajoorni bitaa yeroo sana diigama. Kaayyoon mana baaniif galma ga'eeraa Oromoon bilisoomeeraa jettanii yaaddu isin akka dhaaba keessanitti. Kennuu hin dandeenyu kan jiru falmiin ka'ee ofii keessanii labsitan ofii keessanii murteessitanii deessanii kun self contradictory dha.